Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami betul fi daawwattoota chaanaalii kanaaf jirra jirtu isiniin jecha har'a piraankii addaa qabadhee isinii dhufee piraankii sunis maali yoo jettan har'a piraankii mucoota karratti hin dalagu deema piraankii sunillee mucayyoo maqaan siifan jedhamti piraankii sun maali yoo jettanii piraankii ajaa'ibaati. Mallaqa makkiyya irraa fuutee qarshii dolara 500 irraa liqeeffattee si deebisitteen maaliif mallaqa hin deebisinii fi mucayyoon ji'a sadiif si eeggattee itti bilbilaa dhaqeeyyoon itti bilbilee telefoona narraan kaastu yeroo ani bilbilee fitiniin jedhe telefoona hin kaastu sagalee yoo kaa'eef sagalee dhageeffatteetiniin callisti kanaaf maaliif mallaqa kiyya ji'a sadi geettee jirti haga mallaqa gaafatteetiniin jette mucayyoon hin deebisneef kanaaf maaliif akkasuma goote naa gaafadhu naan jette maaliif akkana goote waan jedhu ni gaafadha waan isin jettu walumaan dhageenya amma ni bilbilaa fi amma dhumaatti na waliin turan affeerra kooti. Bilbilee fi jira kaastuu الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجاح؟ أنا والله حل جرتا دلقا جرتا؟ هذا لقى الرجل بنا ويه لما تنفسي تجيك بفاجرة. Aye bareedaadha. Waan si gaafachuun barbaade أيه jechuun namatti waa na gaafadhu naan jedhee kanaaf si gaafachuu barbaade. Makkiyya irraa qarshii jechuun doolara 500 irraa liqeeffattee turte. Irraa liqeeffattee mallaqa haga ji'a sadii turee jira mallaqni biraa yoo itti bilbileetiniin jedhe telefoonaan irraan kaastu yoo sagalee itti ergeetiniin jedhe sagalee kiyya dhageeffatteetiniin callisti. Kanaaf maaliif mallaqa kiyya kanaa kafaluu diddee haga narraa fuute ji'a sadi geettee jirti yoo san ji'a lama keessatti si deebise naan jette haga har'aatti mallaqa kiyya naan deebisne maaliif akkana naa deebisuu dhabdee telefoonaalee narraa kaasuu diddee sagalee kiyya dhageeffattee calliftuuf naa gaafadhu naan jette kanaaf ati maali mallaqa namaa erga kabajaadhaan namarraa fuuteetiniin jette maaliif akkuma liqeeffatte saniin namni tokko rakkatte erga rakkatte irraa fudhatte erga immoo hayyatan ta'e baateetiniin jette maaliif mallaqi isii maaliif hin deebisiniif yeroo jettetti. الله أكبر. ما جبتن سوي وأنا جيت ونجر وأنت كمان لقولي. ما لي مكياج ثاني أنا استلم بيه. Kanaaf jechuun كلبتي رفتي بليون أجابت. أوكي كلبتي رفتي أجابت تبعي ملك ما تنبي عنك في مكياج. اسمه بيه وبقى. jechuun maal ati telefoon maal si gaafattee telefoona wayi dhuftee jechuun ati telefoona tante siin kaastu sitti bilbiltee si'a hedduutti bilbilaatiniin dhaqee amma haga isiin jechuun itti bilbilaatiniin ture ji'a sadii haga narraa fuuta jettee haga si'a si ji'a lama haga ji'a lamatti si deebisanaan jettee ji'a lamarraa ammoo ji'a sadaffaa keessa jirraa ji'a sadaffaa iyyuu finne itti bilbilee yoo ani itti bilbile hin kaastu telefoonaan irraan kaastu sagalee kiyyallee waan kaa'eef dhageeffatteetumaan callisti kanaaf dhumarratti waan godhu dhabee jennaaniin isin waan jalan kaasneef sanii fi na gaafadhu naa jetteetti natti himatte akkam godhuu dandeettee maal waa dhuftee telefoona sirraan kaastu. Oke, kamu kayak tadi informasi jira jette ini sini. Ini yang gua kata lagu. Isi jumbe berapa ile rafu deh gitu. Akan tekan aja dalam di aku. Jechuun isin mallaqa asitti kenna. Akan mire isi Sagaleen keenya jechita maal jette? Mali sinu mali tu barbatan. Oke, isi mali tu barbatan. Naga deh jiro. Wanti tu beri ile sih rafu deh. Kalau terus kena agak. Hai ati maal loltare maal si lolchiisa namni jechuun namni foon ol jaana namni lola ol jaana ati homaatu dubbataa jette Oromoo waan dalagdeef akkanatti loltaa miti maaliif loltare maa waan si lolchiisu hin jiru bar erga kabajaan irraa fuute kabajaan ammaan galchiniif.
akkamitti si gaafattire akkamitti si gaafattire akkamitti si gaafattire akkitti si gaafattu hin jiru bara akkitti si gaafattu hin jiru bara si maaliif si akkatti si gaafachuu hin dandeenye telefoon irraan kaaftu yoo telefoon irraa kaase si gaafattee si gaafachuu hin dandeettu akkamitti si gaafatti saniifuu natti mattee miti waan si gaafachuu hin dandeenyeef natti mattee ati maaliif mallaqa namaa maaf hin galchine atillee akkuma ati biyya namaa jirtu sillee biyya namaa jirti dalagachumaaf sillee akkuma kan kee biyyaa baate sillee obboleettii matan ta'eeti obboleettii qabda haadha qabda akkamitti waan akkana asirra dalagatti mallaqa isiin kabajaadha sii kennite si amantee si kennite irraa liqeeffattee jette maaliif hin deebisneef ati maaliif jechuun waan akkana yoo namni sirratti dalagee odoo obboleettii ta'e irratti dalagee namni yoo sirratti dalagee si akkamitti dhagahama. Maal laa jechuun waan akkana sirrii miti isiin beekuun maali mucayyoon bari sagalee kan kee waraabdee sababa maaliitiif ati mallaqa akka irraa fuute maal caqasi sababa mucayyoo rikoordii lafaa qabdi bara yoo barbaade rikoordii sanillee si dhageessuu danda'a rikoordii sagalee kan kee jechuudha waraabdee rikoordii goote lafaa qabdi maaliif akka ati mallaqa irraa barbaade sababa maaliif mallaqa akka ati maalirra akka ati oolchite takka hawaasitti taasifte malaayyuu lafaa qabdi waan ta'eef mucayyoo ragaa qabdi kanaaf ati wanta mallaqisi wanti dhorgattuuf yookiin immoo wanti waakkatuuf tokkollee jiru mallaqisi deebisiif isin jedha. Maaliif loltaree waan isa lolchiisu hin jiru? Daawwattoota fi kabajamtoota kiyya lolatti cufteetiin hin jirti aarte kanaaf dhugaa seeti akkasii isin jedha itti deebisa. Hello, maal cuftaree telefoon? Jechuun maal akka namni nama gaafatu si gaafata. An akka namni tokko an akkisiin akka namni tokko kabajaadhaan namni nama gaafatu jechuun kabajaadhaan ergitee si gaafate maaliin balleessiree waan balleessi tokko maal jiru namni nama gaafachuu illee waan jiru kanaaf ati immoo mallaqi si nyaatteetiin akkana godhachuun ergatti kennitee jettee mucayyoon akka barbaadde si gaafachuu dandeetti akkuma si jedhe sagalee kan kee waraabdatanii lafaa qabdi. Aye. Stephen. Dhiifama birankii si godhaa jira isillee nama takka naan hin jenne birankidha dhiifamaa siin jedha. Dhiifama guddaa. Ayye dhiifamaa siin jedha galatoomii dhiifama naa godhuu kan keetii fi daawwattoonni kiyyallee si dhagaatiin jira waan ta'eef hedduu galatoome. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota kiyya viidiyoolee isinitti dheerateetiin jira dhiifamallee naa gooteetiin jirti kanaaf akkasii siin jedha haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.